لك أدري بيو خجني أدري بيودا لقسي يودا قصدات لقباي سربسون يا دشيس kabajamtoota hordoftoota keenya har'aan tana magaalaa Adaree Biyyoo jirra. Magaalaan Adaree Biyyoo har'a waa illan keenya wajjin karaa kanarra shaashambaa jechaa jirra. Keessattuu obboleeyyan keenya Adaham Wardii Adinaan dabalatee kunoo akkuma agartan kana biyyoo Adaree keessatti shaashambaa jechaa jirra. Alada gaarii yookiin ammoo sanbata gaarii yookiin ammoo uhudii gaarii isiniin jennee jirra. Maal jettaniin? سباسنا جنا سباسنا جنا nageen nu jiraadha. Egaa magaalaan tun akkuma agartan kana fuuldura isiittis kaameeraa kanallee argaa jirtu. Hedduu magaalaa baay'ee bareedduudha. Keessattuu misoomni koliidaraa kun eega magaalaa kana keessatti eegalame waggaa tokko lakkoofsisaa jira. Misooma koliidaraa waggaa tokko lakkoofsise kana keessatti ammoo magaalota jijjiirama gaarii fidaa jiran keessaa magaalota Itoophiyaan qabdu magaalaa jalqabaati. Magaalaa Harar ammoo wanni adda isii godhu akka islaamummaatti illee magaalaa eebbifamtuu yookiin magaalaa kabajamtuu afuraffaa. Magaalaan tokkoffaan Makka, inni lammaffaan Madiinaa, sadaffaan ammoo Beetal Maqdasii yookiin ammoo Yerusaalem kan jennuun kana, inni afuraffaan ammoo magaalaa Hararii jedhama. Magaalota islaamni keessa jiraachuuf hawwu yookiin ammoo akka islaama biyyoota islaamaa biyyoota arabaa garagaran ardul habash kan jedhan yookiin ammoo biyyoota habashaa jedhamte yeroo san hin beekamu har'a ammoo kan Itoophiyaa jennuun kana keessatti magaalaa akkaan eebbifamtu ammallee jaarraa sanirraa waggaa 1450 irraa kaasee egaa nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam eega dhuferraa kaasee hanga guyyaa har'aatti magaalaa eebbifamtu islaama biratti ammoo magaalaa kabajamtuu sadarkaa afuraffaa keessa jirtudha. Nutis magaalaa kana keessaa carroomnee magaalaa Harar kanatti argamna. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya har'a magaalaa Hararitti miila diriirsaa jirra. Magaalota kana fakkaatan ammoo yeroo adda addaatti isiniif kan dhiyeessaa deemnu ta'a. Warreen peejii keenyaas peejii Sabboonataa Official jedhu like, share, subscribe godhuudhaan imaloota keenya koliidaroota misooma hawaasa keenya akkasumas wantoota adda addaa biyya teenya keessa jiru magaalaa xiqqoo hanga guddootti magaalaa dureetti hanga hiyyeettiitti iddoolee seenaa iddoolee argama aadaa seenaa duudhaa uummata keenyaa taate hundarratti argamaa kan waliin deemnu ta'a. Adareen Biyyoo ammoo guyyaa har'aa akkuma argaa jirtu kanaaf magaalaa kanatti kottaa daawwadhaa isiniin jenna. sanirratti koo magaalaa bareecha ammamaan hora abdanamtu Deeb. kooriidarri gaarii magaalaa bareecha waan kanan tufatina badaasaa jabeecha magaalaa Harar jirra magaalaa nageenya Galatooma hordoftoota kiyya Hararis tanuu fakkaatti akkuma waliin argaa jirtan kana biyyoon biyyoo Adareeti. Waan tokko abdanii biyyoo tana biyyoon tun shantu jira jaan. Ne biyyoo shanan jira jaama biyyoo shanan keessaa biyyoo jechuun afaan Oromoo keessatti magaalaa amma isa jennu kana biyyoo jedhamti. Magaalaa jechuun biyyoo jedhama. Biyyoo jechuun magaalaa Adaree yookiin ammoo magaalaa Harar abdura jennu kana biyyoo Harar jedhamti. Garuu odoo biyyoota biyya Itoophiyaa kana keessatti gaanfa Afrikaa kana keessa biyyoolee gurguddoo shantu ture. Biyyoo san keessa ammoo biyyoon lubbuun jirtu biyyoo Adaree qofa. Biyyoowwan afran hafte eenyu feenya. Gaafiin jabduudha. Kana kana irraa deebisuuf illee hiyyaannu abbummaan gaafate yoo nu deebisne natti tolaan gama kana. Biyyoon shani jenne shananiin yoo jenne immoo tokko biyyoo Adareeti, lama biyyoo Harillaati, sadi biyyoo Jaldeessaati, afur biyyoo Awwaalleeti, shan ammoo biyyoo Karaabaati. Kanaafuu biyyoon Karaabaa hin jirtu har'a duutee baadiyyaadha. Biyyoon Harillaa seensa magaalaa Dirree Dhawaatti argamti. Seensa bakka amma Dirree Dhawaa kana gisee akkana dhagagoorraan gadi buutee gadi seentu biyyoo Harillaa jira. Ganda akka dhagaadhaan tole tokko yoo agarte Harillaa jedhama. Gandi isa illeen biyyoo Harillaa jedhamti magaalaa tokko durii iddoo Dirree Dhawaan hin jiraatin dura
Inni biyyoo Haraabaa jedhamtu ammoo Harargee lixaa naannoo Doobbaatti argamti. Aanaa Doobbaa keessatti argamti. Biyyoon Awwaallee immoo keessattuu biyyoon Awwaallee tuni seenaa qabdi. Waa malee miti biyyoon Awwaallee qabee kuni. Biyyoo Awwaallee maaliif jedhanii biyyoo kana Oromootu dur dhimmi akkaan jabaa tokko isaan mudateeti achi wal ga'an. Dubbiitu uumame. Dubbii tana immoo fixuu dadhaban. Dubbiin dhumuu dinnaani dubbiin haa bultuu jennaan eenyu eessa haa bultuu dhufe. Eenyu bira haa bultuudha dubbiin bultutuun ammoo. Eenyu takka dubbii tana yoo bulfanne arraafaanuu bultu. Lakki yoo bulte immoo dhimmi kun ni baha. Citiin tun ni baati. Waan hin taaneetu uumamaa jennaani. Eegagaa dubbiin tun hin bulle haa awwaallu jaaniin. Akkasitti dubbii achitti awwaalan. Biyyoo Awwaallee jaaniin wanni awwaalame sun dubbii jabdu saba kana gaaga'uu dandeessu uummata kana gaaga'uu dandeessu dubbii jabdu turte dubbiin sani. Kanaafuu seenaan biyyoo Awwaalleeti. Taanis biyyoo Jaldeessaati. Ammas biyyoon Awwaallee tuni bakka artistii teenya kabajamtuun Haloo Daawwitti dhalatteedha. Keessa goroo. Karaa Aanaa Jaarsoo. Naannoo kana so biyyoowwan kana keessa ammoo amma immoo kan jirtu biyyoo Jaldeessaa qofa jechuudha. Maali biyyoo Adaree tan jennuun tana qofaatu jira yeroo ammaa kanatti. Kanaaf biyyoowwan hafte immoo sagantaa keenyatti aanu keessatti biyyoo afranu Awwaallees waan awwaalame argachuullee baanu. Biyyoo Jaldeessaatis Jaldeessillee jiraachuu baatu. Biyyoo Haraabaatis karaa ittiin baanullee dhabnu. Biyyoo Harillaan irrallee jiraachuu baattu. Nuti garuu sagantaa keenyatti aanu keessatti waa'ee biyyoolee sanaa isinii maqaa dho'e. Eega itti aanu keessatti ammoo waa'ee harra biyyoon shani jennee jira. Harti shani, harra millee, harra marra, jaanii isii malee harroota shantu jira. Harri shananuu eenyu kan jedhamu biyyoo shanan keessaa harra biyyoo Adaree tana isin daawwachiifsaa turree jirra. Imala keenya akkuma itti fufnetti jirra. Kabajamtoota hordoftoota keenya sanbata gaarii guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Ani obboleessi keessan Sabboonaa Xaahatii waa immoo biyyoo Adaree nu wajjin daawwachaa jiran Hadamii Wardii jira, Adinaantu jira. Waa'illan keenya wajjin ammoo sagantaa keenya itti aanu keessatti ammoo waan biraa isiniif dhiyeessina. Biyyoo jennes hin dhiifnu. Har'ammoo Adaree biyyooti. Magaalaa Harar walii dara gaarii nageen nu jiraadha. Baay'ee galatoomaa.